Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u maatii holistic tube nagaa waaqayyoon isin gaafadha akkam jirtu kun sagantaa holistic tube torbaniin guyyaa gaafa jimaataa sa'aatii 9 irratti kan isiniif darbu ta'a. Akkuma kanaan dura isinitti dubbachaa ture holistic tube mata duree garaagaraa kan barsiisan kan bashannansiisaniif kan wal falmisiisan garaagaraa torbaniin keessummaa haaraa qabannee isiniif dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Gara fuulduraattis sagantaa babbareedaa qabannee akkasii dhiyaannu waadaa isinii gallee baruma kana keessa reefuu gara hojiitti kan seennedha. Kanaaf sagantaa keenya argachuudhaaf miidiyaa keenya kana subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, comment, share gochuudhaan isinis hojii kana keessa hirmaattuu akka taatan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Egaa haa ta'u har'as nama haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mata duree baay'ee barbaachisaa keessumatti haala yeroo biyyi keenya keessa jirtu kana wajjin akka biyyaattis haa ta'u akka nama dhuunfaatti jireenya namaatiif baay'ee murteessaadha jennu qabannee keessummaa haaraa wajjin isiniif dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti jiru hordofaa eessayyuu hin deeminaan isiniin jedha. Keessummaa keenya wajjin jalqabumatti wal isin barsiisuudhaa fi lafa fagoo irraa dhufanii akka carraa ta'e immoo carraa kanatti argannee isaanii wajjin haasa'uudhaaf carraa arganneerra. Kanaaf baga nagaan dhuftanii. Atolee baga nagaan na eeddanii. Maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan maal akka hojjettan daawwattoota keenyaaf ibsitanii. Maqaan koo Mezgebu Abdissa Tuchoon jedhama. Laftanan jiru Kanaadaadha. Amma magaalaa Edmontonin jira. Paasteriidhas akkuma kana immoo dookteriidhas. Hojiin koo waldaanan tajaajila leenjii garaagaraa immoo warra hundumaati namoota hundumaati waa'ee aarii irratti kan nuti akka aarii to'atan laachaa jira yeroo kana. Baay'ee namatti tola. Akkuma isaan amma kaasan baay'een keessan hin beektu jedhee yaada. Keessumatti yeroo dhiyoo asitti kunoo kitaaba nama qabadhee jiru kana aarii to'achuu kan jedhu irratti kitaaba baay'ee barbaachisaa nama hundumtuu iyyuu bitatee dubbisuu kan qabu kitaaba bareedaa kana maxxansiisanii gabaarra oolchanii jiru. Isinis yoo argitan kitaaba kana bitadhaa dubbisaa ofii kootii dubbiseera. Paaster Dookter Mezgebuun addumaan tajaajila isaanii keessaati waa'ee aarii to'achuu irrattidha jechuudha. Kan isaan baay'inaan hojjetanii. Egaa aarii to'achuu yeroo jennu kana maal akka ta'e bal'inaan waa tokko isiniif tuttuquu yaalla. Mee paaster ammaatti tajaajiltan keessatti kan isin baay'inaan xiyyeeffatanii irratti hojjettan waa'ee aarii akka ta'e beekamaadhuma. Mee akka isin dhimma kanatti xiyyeeffatanii hojjettan maaltu isin godhe? Tarii ofii keessanii kanaan dura nama aaruu turtanii amaluma keessan sirreessuudhaaf wanta kana qayyabattanii dhimma kana hojii keessan godhattan immoo aariin akka biyya kanaatti miidhamanni geessuu ilaaltanii maaltu gara kanatti isin fide? Utuun baay'ee gaaffii gaariidha. Utuun gara kanatti hin dhufin fuuldura anamma 2016 macaafaa waa'ee wal dhabdee furuu Principles of Conflict Transformation kan jedhu barreesseen Ingiliffaan Amazon.com irra jira har'ayyuu. Wal dhabdee furuu resolution sun ta'in transformation irratti hojjechaan ture. Garuu gaafa ilaalu waggaa arfanarraatii ka'ee gara kanatti hin jijjiire. Walumatti bu'uuf iyyuu hundee kan ta'e aariidha waan ta'eef. Egaa ijoollummaa kee gaafa yaadu immoo ijoollee hojii wal lolaa, mana barumsaatiin wal lolamaa, biyyatti wal lolamaa. Ani duruma rakkoosaa egaa hundumtuun aara. Aarii mataarra na beekamachuutu hin ta'in garuu gaafa hirgoota koo ilaalu, gaafa loliisa biyya kanaa ilaalu yoo kana to'annee wal dhabdee hin salphisna. Wal dhabdee gadi buusna, hin xiqqeessina jedheedhanii gara kanatti shiifti godhee dhuguma immoo addunyaa hundumaa taaraa xinnoo kan keenya immoo baay'ee darbaadha. Waa'een barumsa kanaas hin jiru waan ta'eef saba koo nan gargaara yoon kana baradhee kanarratti hojjedhe specialize godheen kana godhe. Baay'ee namatti tola. Egaa haasaa keenyaaf akka seensanuu ta'utti mee jalqabuma namoonni tarii kallattii garaagaraa irra hubatu waan ta'eef aarii jechuun akkamittiin hiiktu? Aarii jechuun maal jechuudha? Hiika gabaabametti kenna. Aariin fedhii hin guuttanne qaban hundumtu warra faranjootaa unmet needs jedhu. Wanta bakka hin geenye sana bakkaan gaachuudhaaf yeroo yaallu wanta gufuu nuti ta'e jennee yaannuuf deebinu laannuudha. Amma namas haa ta'u haalas haa ta'u waatu gufuu nuti ta'e jennee yaanna waan feenu sanaaf. Waan feene sanaaf reaction isa jedhamu sanuti deebii laannu sanatu aariidha miira waan ta'eedhaaf. Keessa keenyaa ka'aa waan dhabne sanaaf fedhii gamma akka afaan Ingiliffaa torbeeffatillee tokkodhumaa an expectation jedha. Waan eegu qaba namni gaafa sun ta'uu dhiisu deebi'ee immoo fedhii qaba immoo namni fedhiin sun fedhii gaarii jira qaba. Fedhii gadhee hin fedhu namni hundumtuu iyyuu yoo ta'uu didee gara gadheetti gora malee. Gaafa sun ta'uu dhiisu keessa keenya miirri keenya deebii laata. Deebiin sun aariidha.
maaliif naa ta'uu dide isa jedhu sanaaf react yeroo godhu. Baay'ee gaariidha. Waa'ee aarii kanarratti dhugaa dubbachuuf taanaan namni hin aarre jira yoo jenne nu rakkisa. Baay'een keenya miiruma keessa keenyatti dhaga'amaa oolu waan ta'eef namni kamiyyuu inuma aara. Haa ta'u garuu aarii irratti yeroo baay'ee namoonni yaadota garaagaraa kakkaasu. Namoonni tokko tokko ani hin aaru aaruun iyyuu hin barbaachisu jedhanii namoonni siruma isaa akka aariin cubbuudha. Macaafa qulqulluu keessaa lukkisii muraasa fudhatanii ani hin aaru aaruun sirrii miti kan jedhan jiru. Kallattii kan biraan namoonni kan biraan immoo aaruun baay'ee murteessaadha. Geggeessummaan yeroo baay'ee aarii keessaa dhalata. Jijjiirama fiduu yeroo baay'ee aarii keessaa dhalata. Namni yoo aaretu hinaafee ka'ee amileedhaan waa tokko fiixaan baasee milkeessuu danda'a jedhamee namoonni akkasitti yaada kennanis immoo jiru. Mee isin jara kana lamaan irratti yaada isa kamiin deeggartu? Ani akkuma amma kaaste hin aaru jechuun soba. Namni kamiyyuu hin aara. Tarii sadarkaan itti aarutu wal caalaa yoo jenne malee. Aaruun barbaachisaadha warri jedhan immoo egaa namni keenya baalaansiin eegu danda'ee miizanan eeggachuu kooti. Aaruun barbaachisaadha ni kaanii baay'ee aaru. Amma kana filoosofariin Seneekaa jedhamu tokko aariimtiin barbaachisuu jedhan inni cubbuudha maaloof miti. Yeroo aarru yeroodhaaf maraatu taana waan ta'eef limiitii itti laachuu hin dandeenyu. Amma kana duwwaa tana aara jechuu hin dandeenyu. Dhugaadha aarii yoo sammuu qulqulluu yaanne positive energy isa warri faranjootaa jedhan. Yoo gara gadheetti gara negatiivii yaaduu baanne amma namni tokko yoo waan namaan jedhe salphaan kan nu salphatu aariin kaane waan hin taane jechuudha. Garuu isa kana dhiifnee isa namni nuun jedhu sana yoo barachuus hojjechuus bukkee dabarre positive energy ta'a. Namoota yaraadha akka kanatti fudhatanii kan gargaaraman positive fudhatanii. Dhugumas immoo aariin hin hafu amma nu barbaachisaadha jenneef miti. Aarii sana garuu tokko to'achuudha lammaffaa immoo gara gaariitti fudhatanii isa namni waan namaan jiru sana bukkee darbuuf yoo hojjetanii bu'aa buusa. Bu'aa buusaa. Geggeessaan aariirraa dhalatu garuu yeroo baay'ee situational leadership ta'a jechuun haalumarra kan dhaabbate ta'a. Aariidhaan hin dhaabbe godha. Aariidhaan fixa waan ta'eef badaa bu'aa buusuu hin danda'u. Aariin cubbuu miti. Gaafa garuu baay'isne keessa baanu dhaqee cubbuu ta'a. Kanaaf hinuma aara namni naaru jedhu tarii har'aaf fakkaata. Yeroo aarru sana garuu to'achuu danda'u nurra jiraataadha. To'achuu danda'utu nurra jiraataadha. Walumaa galatti namni hin aaraa kun immoo hafuuratu hin taane miira. Hafuuratu ta'etu namni ifatee yookaan yeroo gooftaa fudhatu hafuurri hamaan nama hin dhiisa. Aariin hafuura miti miira erga ta'e namni hundumtuu aaraa aarii isaa kana immoo to'achuu qaba kan jedhudha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Leenjii isin kennitan akka carraa ta'e yeroo darbe as buraayyuutti fudhadheen ture. Kitaaba keessan kan immoo dubbiseera. Keessumatti waan baay'ee utuu nama hundumaa bira ga'ee jedhee yaadu tokko jiraate waa'ee sadarkaa aarii irratti namoonni hundumtuu waan isaan beekuu qaban keessaa kun tokko. Maaliif in aare jennee dimshaashatti yeroo waa'ee aarii dubbannuu fi aariin kun sadarkaa isa kamirra ga'ee yoo sadarkaa isa kamirra ga'ee immoo maneejii ta'uu danda'a waan jedhu amma hin beeknetti nama rakkisa waan ta'eef mee akka keessanitti akkaataa itti barsiiftan sanaanii sadarkaalee aarii jiran sana utuu gabaabaadhumatti daawwattoota keenyaaf tuttuqxan. Egaa aariin amma sadarkaa 6 qaba. Inni duraa isa afaan Ingiliffaan irritation jennuudha. Xinnoo gammachuu madhabuu jechuudha. Nama ta'e tokkorraa gammachuu gaafa dhabnu keessi keenya nutti hin tolle. Miirri keenya deebitoo kennaa jira. Inni kun sadarkaa duraati. Sadarkaa lammaffaan immoo fedhii tokko akkasuma jenne qaamna waa tokko fiixaan baasuu yaalla. Fiixaan baasuu yaallee nuu ta'uu dida. Amma obboleettonni durbaa boo'ichaan mul'ifatu. Waan yaadan tokko yoo ta'uu baate boo'ichaan mul'ifatu. Dhiirri immoo garaatti qabatee jira miti agreesiif ta'ee waan ta'u gochuu yaala. Inni tokkoffaan isin lammaffaan hin durkaan baane. Inni sun irriteeshinii inni kun firaastireeshiniidha. Wanta bakka nu ga'u fedhii yaadne nu ga'u dideedha. Inni sadaffaan immoo egaa warri adii aarii qulqulluu jedhu reeches angar jedhu aarii qulqulluun hin jiru. Tarii aarii qajeelaa yoo jenne wayyaa. Indignation isa jedhamu waa'ee kootu hin ta'in waa'ee nama biraaf yoo haqi badu yoo tarii nama biraa miidhamu inni nu dubbannu sun isuma yoogaa akkuma sila jenne namni gaafa aaru madaaliin eegu waan ta'eef waa'ee haqaatiif dubbachaa akkuma warra balleessanii gaafa aarru
inni nuyi dubbannu lafatti fedhan intini taanaan kun sadarkaa sadaffaadha. Sadarkaa sadaffaa darbinaanii rakkisaadhaadha. Maaliif amma sadarkaa arfaffaan dheekkamsa. Dheekkamsaaf gaafa kaatu ijaa ba'uu barbaadda. Jecha hin taane baastaa waan hin taane haasoftaa. Inni sunis immoo akka sana yoo ta'e wal loluutu dhufa waan ta'eef sadarkaa arfaffaadha. Dheekkamsa yookiin immoo raazesa isaan jedhanidha. Oromoffaa aarii jedha. Garuu inni Ingiliffaa anger raazedha. Adda baasa. Dheekkamsa yeroo jechi nu keessaa bahuu jalqabuudha. Inni sadarkaa arfaffaadha. Sadarkaa shanaffaan isa akka maraatu yeroo ta'anidha. Furii jedhu FURY warri Faranjoota. Yeroo namni itti makiinaa gubanii, mana cabsanii, kompiitara cabsanii jechuun yeroo namni mi'a caccabsu biyya adiitti baay'ee beekamaadha. Biyya kanattis jira jedhama amma. Bilbila harka jiru cabsaa, kompiitara cabsaa waan mi'a godha. Almost sadarkaa sammuu ofii ganuuti inni. Yaakshinii jalqabaa. Jaaffaan egaa amma inni shanaffaa sun itti yaadee miti namni. Amma yeroo akkuma dheekkamsa arfaffaarraa shanaffaas itti yaadee miti. Inni jaaffaa garuu beekaadha. Bakka amma sana irra ga'eenaan nama ajjeesuus yoo ta'e, nama rukutuus yoo ta'e, miidhuus yoo ta'e, ittuma yaadee godha. Sana godhu malee boqonnaa hin qabaatu. Garaa keessa bulfatanii eeyyuwaa bakka amma namoota kana vaayilensiif kaasuudhaafis sadarkaa jaaffaan sun yeroo itti jireenya namaa balleessuuti. Akka inni sanatti hin guddanneedha nuyi amma. Yeroo namatti toluu dhiisuu danda'a wanti baay'een. Yeroo konkolaataan deemnu, yeroo miilaan deemnu, gaafa immoo kaayyoo keenya yeroo baay'ee bakka ga'uu dadhabna. Inni lammaffaadha. Tarii waa'ee namootaaf dubbachuu dandeenya. Kanatu darbuu baanneedha. Dammaqnee sanarratti yoo dhaabne nama simmiinuu fi simmiinuu sadarkaa ja'an sun akkasitti kan nuti hiiknu jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Hordoftoota keenyaa sagantaa amma darbaa jiru kanatti baay'ee irraa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Wanti asirratti kaasuu qabnu keessumatti aariin dhiibbaa guddaa qaba. Daangaa yeroo darbu akkuma isaan amma jedhanii sadarkaa sadaffaa ol darbee sadarkaa afuraffaa gara dheekkamsaatti gara murtiidhaan akshinii fudhachuutti gaafa nama dabarsu gara haaloo kuufatanii ijaa bahuutti gaafa nama dabarsu dhiibbaa guddaa sadarkaa dhuunfaattis haa ta'u akka biyyaattis akka waldaa kiristaanaattis akka siyaasaattis dhiibbaa guddaa qaba. Keessumatti jireenya maatii keessatti illee wanta hundumtuu maatii biraa jalqaba waan ta'eef maatiin gaafa wal bulchuu ijoollee isaa gaafa guddisuu haati manaaf abbaa manaa lafa jiran hundumaatti aarii to'achuun hin danda'amu taanaan miidhama baay'ee qaba. Mee paaster isin gamoo kanaanii dhiibbaa aariinii maatii irratti, waldaa kiristaanaa irratti, siyaasa biyyaa irratti dhiibbaa aariin qabu mee bifa gabaabaadhaan daawwattoota keenyaaf. Aariin egaa jireenya namaa diigaa dhuunfaa marraa ka'a. Amma amantii warra budistii kan geggeessu Daalelaamaa kan jedhamu namni aaruu barbadaa harka isaa irratti baatee deemaa jedha. Barbadaa. Eenyuun guba dura? Abbama sana guba. Abbama sana guba. Innaa kanaafi ofii gubatee immoo gaa namni akka nama dhukkuba kaansarii qabuuti. Nama biraa gaa miidhaan fide. Yookaan amma dhiiga ol ka'uun, dhukkubi onnee, dhukkubi coggaarraa, immune systemiin keenya dadhabaa ta'e dhukkuba hundumaan saaxiluun kanarraa ka'a. Lamaffaa immoo maatii keessatti ammoo maatiin abbaa manaa fi haati manaa aariidhaan walitti dubbatan. Ijoolleen sammuun isaanii du'aa deema. Self-esteem jechuun keessa isaaniitti guddatu gadi bu'aa deema. Aariin immoo mana keessatti baay'ata. Amma fakkeenyaaf obboleettonni hojii hojjetu, mana qulqulleessu, nyaata qopheessu, maal jedhu baasanii immoo dubbatan yeroo baay'ee paasiivs jedhamu. Yeroo baay'atee san al tokko tarii baasanii dubbatanii dhiirri immoo yeroo baay'ee rakkoo hiikuurra mana keessaa hin eekama. Alatti dadhabee waan baay'een dhufa waan ta'eef ijoollota sila hojiiti waa aarii dhufes dheekkamaa. Mana keessatti ijoollonni maal ta'aa deemu badaa deemu. Amma ijoollee xinnoon kan isheen akka qawwee sosokattee kaatu kan isheen alatti nama arrabsite nama ijoolletti darbattuu fi maatii marraa kan baratteedha. Ijoollonnis garmalee guddatu maatiin baay'eenis immoo kanarraa kan ka'e hiikamaa jira. Waaldaatti dhufee ba'aadha hawaasattis ba'aadha. Deebi'ee immoo warruma mana qaban kanaadha. Waaldaas kan bushan biyyas kan bushan. Nama magaalaa bushuurraa nama of biteetu caalaa jedha. Sagalee waaqayyoo waan ta'eef namni mana isaa hin bushine immoo waaldaas biyyas bushuun namni kufee kufaatiidhuma fida. Poteenshaalii yookiin dandeettii dhabe miti namni baay'een jireenya isaa miira isaa bituu dadhabe. Kanaaf manni baay'een diigama. Waaldaa baay'ee keessatti immoo adda babaa biyya keessatti immoo wanti baay'een ta'aa jiru kuni burqaansa aariirraati. Aariin sun sadarkaa jaaffaa ga'eetu intenshinaalii ijaa irratti baay'ee gara jibbaatti gara maaliitti geeddarame. Amma namni rakkoo furoo rakkoo hiikna jedha. Inni dura hundeen rakkoo hiikuudha aariidha. Namni aarii isaa to'atee jennaan waliin haasa'eetu waan hundumaa hiika.
Manaa wajjin haasa'uu hin danda'u, waldaa wajjin haasa'uu hin danda'u, biyya wajjin haasa'uu hin danda'u. Maaliif aariirra kan ka'e miira isaa to'achuu dadhabe, maaster gochuu dadhabe, maaster si'alaa fudhateera. Naa kanaafitu miidhaa guddaa kun akka addunyaatti amman akka saba biyya keenya duwwaami akka addunyaatti miidhaa guddaan irra jiru namni hundumtu obsadha. Hundumatu aaraa jira. Divorce rate nama walii kuyyoo ilaalte yeroo kamiin gararraa gar malee baay'ate. Eessayyuu jenne immoo waldaa keessatti iyyuu baay'ate. Maaliif dubbii hafuuraati sensitiiviidha namni waan xinnoo isheetiin aara. Nummoo amala walii barree garaa waliin bal'anne. Naa kanaafitu miidhaa guddaa fooniittis hafuurattis geessisaa jira. Yoo dammaqne garuu waan xinnoodha. Akkuma Solomoon wangoota xinnoo barbaadan qaama cafa lallabaa keessaa jedhu wanti xinnoo kanaadha. Kan waan guddaa balleessaa jiru. Isa kanatu hubatanii dhukkuba fooniis dhukkuba hafuuraarraas hin oolu yaada jechuukooti. Yeroo tokko tokko immoo wanti dhageenyu maa inni namoonni tokko tokko ani aaruu dhiisuu hin danda'u. Aariin anaaf kennama qotiidha. Namoonni akka wanta waaqayyoo aarii wajjin isaan uumetti kaasan illee jiru. Hundaa'uun yeroo naaruu waan anguluyyuu hin beeku, waan ittiin nama rukutu hin beeku, waan namaan jiru hin beeku na baqadhaa. Aariin nama bakka na biraan dhaabbatan ajjiin haasa'ina jedhanii beekamtii kan ofii laatan illee jiru aariidhaan jechuudha. Mee aariin kennaa waaqayyo siluma wajjin nama uumuudha moo waan namni shaakalee maatii irraa hawaasarraa bareedha moo dhiifamuu immoo hin danda'amu hirrifamuu hin danda'amu hin danda'u waan jedhu meeshee kanarratti. Aariin kennaadha yoo jenne hunduma keenyaaf kenname. Akkuma gammachuun jiru gaddi jira. Akkuma kana immoo wanti nuti hin tolle hunduma namaatti jira. Malee nama tokkoof caala nama tokkoof gadi bu'ee miti. Amma fakkeenyaaf suusii qaban nama addikshinii. Amma fakkeenyaaf dhugaatii yoo dhiifne illee buna amma yoo dhabne guyyaa namoota buna dhuguu jaallatanii hin dadhaba miti nama ummachiisa. Akkana namoota tokko tokko karaa aariitiin waa argatanii baranii amala isaanii godhan. Amala uumamaa miti. Amma ijoolleen boo'ichaa waa argachuu barteen immoo boossi hundumaa. Akka kana waan godhanidha malee nama tokkotti baay'ee dabalee nama tokkorraa gadi bu'aa waan jennu hin qabu. Miiruma isaa nama mo'uu hin dandeenyedha. Garuu mo'uu hin dandeenyaadha. Qaayiliin irratti mo'i akka jedhee Waaqayyo irratti mo'uun hin danda'ama. Nuyi garuu yaada keenya silumaatti ilaannee jennaan immoo suusii ta'ee nutti maxxanaa deema. Malee kennaa miti. Dhugaamsa haasa'uuf yoo ta'e kennaa miti hin danda'ama irratti mo'uun. Amma nuyi mana haaraa akka nama ijaaru gochaa jirra. Sammuu keenya yaada keenya ilaalcha keenya geeddaruutu nurra jiraata. Iyyoo karaan kanaan deemuun nan baasu jennee yaaduu nurraa ta'a waan ta'eef warri amala kootii karama kanaan godha jedhanii tarii karaa sana waa argatanii baran aariidhaan dubbiidhaan agartee fedhii isaanii ammas silas yeroo waa jalaa hir'atuu dandeerra miti tarii karaa sanaa yeroo nama waa argata yoo ta'e yeroo inni aaruun sodaata amma yoo taate kabaja argatee jechuudha amma yeroo sanaaf borgaruu namirraa baqataa deema karaa dogoggoraati waan ta'eef kennaa addaa godhee namni kana ilaaluun indaam seexanaaf karaa bana yoo karaa hafuuraa ilaalle isaa ol baay'ee aaruun isaa hinaaffaan ka'ee hafuura mana akkasa qabatu godhe. Hafuura qulqulluu akka raadaboo godhe waan ta'eef kana kennaa kootis to'achuus hin danda'u warra jedhanii silumuu of murteesse namni. Of murteessuun nurra hin jiraatu. Wanti nuyi hin dandeenye hin jiru. Waaqayyoon qabannee immoo keessumatti illee. Innaa kanaaf isa kana akkasitti fudhannee gaarii. Waaqayyo isin haa eebbisu daawwattoota keenya sagantaa bareedaa sagantaa baay'ee irraa barattanidha. Ammallee yeroo muraasa isaanii wajjin qabna waan ta'eef amma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Gamanumaanii keessumatti kitaaba kanarraas haa ta'u leenjisan irraa waan ta'an dhugamuu qaba jedhee yaadu tokko aarii to'achuu irratti namoonni mala garaagaraa fayyadamu. Gaafa aariin isaanitti dhufu wanta garaagaraa riyaakshinii garaagaraa dhiyeessuu jechuudha. Namoonni kaan gaafa namni isaan aarsu yeroo sana ho'aa sanatti dubbatanii darbuutu sirriidha jedhanii akkasittiin kan fayyadaman jiru. Namoonni tokko tokko immoo yeroo sanatti callisanii takka turanii kan dubbatan laa kana namatti qabameera kana gaddeeranii yaada isaanii kan ibsatan jiru. Namoonni kan biroon immoo akka aaran isin dubbatanii aaranii yeroo sanatti sammeenya naasa'anii callisanii miidhamanii kan dhiisan immoo hin jiraatu. Jara kana sadan keessaatii gaafa aariin nutti dhufu isa kamtu irra filatamaadha? Isa giddu galeessaatu irra filatamaadha yeroo sana jedhanii erga aariin sun qabbanaa'ee booddee kan ofii duwwaa miti kanuma nama biraa erga qabbanaa'ee booddee haasa'utu gaariidha. Amma namooti karaa hafuuraas karaa foonis erga kana barsiisanii sa'aatii 12:24 turuun gaariidha jedhu. Yoo namni yeroo aartusitti dubbachuu dhiise deeqaa lamatti namarraa gala. Garuu haa ta'u iyyuu malee waan sana gaashaan haasofte hiikuu dhiisuu dandeessa. Sa'aatii 12:24 yoo turte garuu hundumtuun qabbanaa waan ta'eef yoo waliin haasofte. Maaliif warrooti ammuma amma haasaanii warra agreesiif warra jedhamanidha.
Waamti tokko yaada isaanii ta'uu baannaan ammuma kaanii balaa buusuu yoo namni itti dubbate immoo kaanii aariidhaan garmalee haasa'uu inni kun dubbii dabalaa. Indaa'uun gara saqiimii jedhanii jibba jedhanii itti geessaa deemaa. Warri immoo callumadhaan hundumaa dhiisan immoo dhukkubarra iyyuu bu'u isaan. Dhukkuma guddaarrallee kan bu'an isaan. Sabab isaa wanti nuyi hiikuu dhiibnu callumannee qabannu garaa keenya keessatti qabamaa deema. Baay'ataa deema waan ta'eef warra giddu galeessaa yeroo siif cal jedhanii booddee warra haasa'antu gaariidha. Maaliif immoo wanti akkasii taasisu kun na gaddisiisaa yookiin akkas gochuun nurra jiraatu. Silas macheemi aarii miti wanta nu aarsu jira miti hundee aariitu jira. Root cause kan nuti jennutu jira. Piraayimeriin isaadha. Isa sana kaasuudha. Yoo garuu har'a sirra darbe calluma jedhee bora sirra darbe calluma jedhee namni sun dogoggorma isaa maaliin beeka? Beekuu hin danda'u. Naa kanaafitu isa kanayyuu akka sana goone gaariidha. Amma paasiif agreesiif warri jennu yeroodhaaf cal jedhaniitu isa amma jette giddu galeessaatu hin ta'ini yeroo baay'ee walitti qabaniitu al tokko dhufanii immoo akkuma nama boombii tokkosu. Inni kun gaarii miti. Garuu maaneejiin jedhama. Inni ammati gidduutti yeroof cal jedhanii booddee haasa'an maaneej. Maal gootaa nama tokko tokkorraa dafee gala. Nama tokko tokkorraa guyyaa tokko lama iyyuu turuu danda'a. Haala sana ilaaltee yeroo namni sun qabbanaa'u wanta kana yoo dubbatte hiikte qiimiif jibbatti hin geeddaramu. Isa kana yoo godhan irra gaariidha. Baay'ee bareedaadha. Yeroo tokko immoo akkuma silsilayyuu kaastanii sadarkaa sadaffaa irratti Aariin dubbattanii yeroo baay'ee namootuma waldaa kiristaanaa keessa jiran illee hin tuttuqa wanti kuni namoonni akka biyyaattis haa ta'u waldaa kiristaanaa keessattis hinaaffaa qulqulluu qaban irraa kan ka'e waldaa kiristaanaa maaliif akkas ta'a sagalee waaqayyoo akka jedha wanta sirriin isa kana maaliif inni kun daba jedhaniima yaaduma sirrii kanaan ka'anii dhumarratti garuu dhaqaniitu sarara diimaa irra jiru. Akka dubbachuu hin qabnetti dubbatanii jechuudha. Yeroo baay'ee amma waldaa kiristaanaa keessatti warra waldaa geggeessan ta'e wantoota gidduutti rakkinni jiru inni guddaan isa kanadha. Wanti dhugaanatu jiruuti akkaataan itti dubbatan illee murteessaadha yeroo baay'ee jechuudha. Innaa wanti kun yeroo baay'ee sababa garaagara ba'umsaa ta'a waan ta'eef aariin akkasii kun sadarkaa sanarratti yoo hin to'atamu ta'eef waldaa kiristaanaa kan jeequ biyya kan jeequ yeroo baay'ee wanta kanadha jechuudha. Meeshaa kanarratti keessumatti akka biyyaatti mataasaa